السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجاه. هرا سجلت نجامان توري. هرا ودو هاروات قربية الراهي. يوكن هجيتي كمتة تولا جنة قالوا أكملت تولا جنة سجلوا والقافنا. أراري يروهم ده سامو وني أراري يروهم ده سامو. تقامو كجيبا. يوكي هو يرو ولي رافت تقامو حجم تكا هجيتي كم سجلوا والقافنا. Kana wal qabatee as keessa eenyutu warra walulu garee walulu lamman keessaa hoo isa kamtu faayidaa irraa argata isa kamtu miidhamee hafaasa jedhu jalqabuma wanni wal lolameef maalifi araarri hoo akkamitti ta'a isa jedhu ebelu qeebalee isa jedhu irratti dura dubbatuun duratti rakkoo akkasiisa yeroo haasofnu araarra eenyutu didee ture eenyutu har'a qeebalee akka waan har'a jarri kun araaraaf dhaabbatanii halkanii guyyaa bara tokko guutuu araaree nutti haasa'ame bara tokko booda garuu wanni argame waan hedduu mataa nama dhukkubsuudha. Egaa kanaan wal qabatee waan hedduu haasofnutu jira. Innis maali? Araarri akkamitti hojiitti hiikamaa jedha. Araarri akkamitti hojiitti hiikamuu danda'a. Araarri oduu halkanii guyyaa wal ajjeesaa wal arrabsaa miidiyaaleen halkanii guyyaa wal arrabsaa deemanii akkamitti hojiitti hiikama. Okay? Wal arrabsuun isa gaaraarame dhaabbataa jechuu dandeenya. Wanni irra wal lolame maali? Lafa eenyuuti inni afaan nagaa gadhiifamu. Halkanii guyyaa amata guutuu bara lamaaf deemna osoo lafaaf wal lolanii lafa sana akkamitti afaan nagaa gadhiifamuu danda'ama. Isa jedhu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jennee irra hundi keessan warri salaamtaa jettanii fi warri dhuftanii baga nagaan dhuftanii har'a mariin keenya yeroo hunda halkanii guyyaa wal lolaati lolaaf halkanii guyyaa waamicha godhaati achuma namoo araaraa jedhu. Araarri sun hoosa qabe. Araarri lafa walqaa'itti isa jedhu sanii rakkoon guddaan lafa Tigraay. Naannoon Tigraay akka naannootti biyya moo Tigraay lafa yookiin naannoodha. Seera naannootti bula. Okay, seera naannootti bula. Seera naannootti yeroo araaraaf dhiyaatan har'aan kana warri Tigraay bakka bu'oota araaraaf yookiin diriirii jedhasaniif mari nama lama bakka buufatan keessa isaan gurguddaa keessaa nama lama Tsaadiqaan yookiin itti gaafatamaa Itamaajoor ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii fi Geetaachoo Raddaa fuudhanii isaan kun lamman akka daraadarii ta'an dhiyeessan. Warri Tigraay yeroo hunda araaras dubbiin isaanii ijoo tahee faranji birattis akka addunyaatti haasawwama kanarrattis waan haasa'u tokko qabna. Walaakin araarri akkamitti hojiitti hiikama lafa wal qaayessan har'a Amaaraatu bushaa jira naannoo Amaaraatu bushaa jira. Lafa san jarri ni kadhiisu afaan nagaa seera Itoophiyaatti deebineeti achi yeroo amma waa'ee araaraa san gaafatan seera Itoophiyaa irra dhaabbatanii malee seera faranjii fiddu miti seera kamittuu akkuma naannoon Amaaraa qabalee takkaa jecha haga mataa haraadhaa hanga naannoo Oromiyaa Awaash deemee nama ajjeesu jiru isaan kunis akkuma san mirga qabnaa lafni keenya walqaa'itti keenyaa jedhu. Okay, lafa isaaniitti dhugaadha. Eenyutu maaltu godhamuu danda'ama? Akka seera Itoophiyaatti lafa san bulchiinsa Tigraay jala deebisuun dirqamaa jedha. Namni lafa san kennuu hin jiru naannoo Amaaraatti kan lola tanaaf baatti ta'ee lolaa jiru. Naannoon Amaaraa immoo lola walqaa'itti fi Sagalee san deebisee hin kennu. Ammas gaafii biraa jira. Akka seera Itoophiyaatti waraanni makalakayaa yookiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa lafa barbaade kan rakkoon jiru daangaa biyyattii guutuutti eeguu akkasumas biyyattii keessaa waan akka yuunivarsiitiitii fi dirree xiyyaaraa bulchuu mirga qabaa jedha. Kanas seera Itoophiyaatu jira. Eenyu wal amanee waraana ammaan tana bakka Maqaleettii fi wanta akka ergaa yuunivarsiitii fi bakka xiyyaaraatti ergaa eenyutu wal amanee waraanni Itoophiyaadhaa osoo bakka san jiru bulchiinsi Tigraay dhufee walqaa'itti Sagadeedhaa walqaa'itti Sagadeen jedha suni Tigraayiif deebifamee haala waraanni Itoophiyaa irraan deemini. Waraanni Itoophiyaa har'aa buchulloota hedduu eegee jala oofate akka deemu namoonni beeka. Fakkeenyaaf faannoo eenyu bulchiinsi bakka sanii warra Gimboo Sabaatti turan akka ta'e amma warra Tigraay hin cabbitataalan ammist la'aanti. አንድ ለአምስት jedhanii warra uummanni Tigraay kun baduu qaba jedhamuun akka hoogganamaa jiran namoonni beeka. Asirratti war akka Ahmad maal sagalchee waa'ee kana haasa'uunaan jechuu dandeessu. Wallo News Network waa'ee kana maal sagalchee jechuu dandeessu. Garuu wanni kana haasofnuuf
Maaliif araarichi akka dhugaan taanee fi hojiitti kan hiikamne hogganoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay akka seera Itoophiyaatti yoo ta'e lafni sun kan Tigraay afaan nagayaa harka keessatti sabaafadhaatii gara manaa galaa jedhama. Waraana Itoophiyaa isa jedhuuf kaambii addaa yookiin karaa Sudaan irra lafa taa'uu danda'a. Garuu lafni suni bulchiinsa Tigraay jalatti akka hin deebifamne jarri hin barbaadu. Akka deebifamu hin barbaadu. Yookiin sun ta'amnaan warra faannoo jedhee muka jiru miti warri aangoo qabu wambarii irra taa'eeru sun hundi akka aangoos gadhiisuu fi akka gariin isaanii numaahu shuguxii akka dhugan ammaan dura nutti himanii turanii beeka. Walqaayitii fi raayyaan deebifamee qabatame jechuun yoo Tewodiroos Tsubaa namni wanni jedhamu ta'u akkuma Tewodiroos shuguxii dhugnaa akka jedhamu. Hammas takka bira gahamee ture jechuudha waan waliin dhoksin. Kanaafuu araarri jedhames soba ta'uu isaadha kanaan nuu gala. Warra Tigraay hoo walqaayitii isaa fudhatamuuti waraana keenyas akkuma bilchiginnaan jettu san jigsinee Tigraay raayyaa ittisa biyyaatti kenninee kana tanaan araarama barbaade kan afaan nagaa bichuutti bilbilatanii akkuma Shimallis Khan OPDO waan jedhamtu diigneerra nuti badhaadhina taaneerra jedhanii warri kan kennan akkasumatti kennuun ni danda'ama. Akkasii miti dubbichi. Kanaafuu dubbii dhedheertuu guyyaan lolaa dheeressu tokko keessaa isa kana. Lola barbaade keessatti Raashaa fi Yuukireen waldhaatii Turkiitti Giriikitti taa'amuuf deemaa araaranii maarroo inni jedhamu yeroo hunda dhageenya. Yeroo hunda dhageenya. Garuu lola guyyaan dheereffachuu fi addunyaa biratti nama gaarii nama lola hin barbaadne of godhanii mul'achuu keessaa isa tokko inni kun. Araara wanni jedhamu hin jiru hin sobanii jechuuf. Kanaafuu garuu dubbiin Tigraay ijoo addunyaadha akka ta'e kana uummanni Oromoodha haga Tigraay du'aa jirtu olitti ofirraa loleetti du'aa jira Tigraay. Naannoo ofii bulchate Tigraay keessatti namni lama ajjeefaman jiru. Waan xiyyaarri Abiyyi Ahmad dhaqee ajjeesu malee Tigraay bakka Abiyyi Ahmad jirutti namni akka du'aa jiru akka bishaan keessatti gatamee Suudaanii mul'ataa jiru karaa sallixa Tigraay dhagahaa jira. Oromiyaa keessatti namni jumlaan ajjeefamee warri nama ajjeesu hanga Finfinnee Boolee Bulbulaa jedhan san haga masaraa mootummaa jala deemee gubbaadhaan mana amantii irratti ijaaree beeti kiristaana irratti ijaaree gidaam bakka jedhamu irratti ijaaree jalatti immoo salxanaaf jira jechuu yookiin leenjii warra naannoo sadii kana nuyi afaan isaanii kunis hedduu afaan irra nu deemu. Salxanaan sun kan isaanii waan ta'eef eega salxanaadha kan barataa jiru jira san waan ta'eef salxanama san jennaanii leenjii waraanaa fudhatanii jechuudha. Kan hogganu warra lafni sun maaliif ijaarame akkamitti yoo dhugama mana amantii ture akkamitti eeyyamame isa jedhu gaafii keessa seenuu danda'a. Mana amantiin turre jalqabuma lafattiin fudhannaa jalqabuma lafattiin fudhannaa bakka lafittiin fudhatan ture malee mana amantiin turre. Kanaafuu haarawa sanitti ta'e. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaadha akka Tigraay halkanii guyyaa ijoo addunyaa tahee Tiwiitara yoo dhaqxe walgahiin manni maree nageenya addunyaadhaa yeroo meeqa maqaa Tigraay taa'e achi keessatti Tigraay fi humna mootummaa malee namni biraa maqaan dhaamu kun hundi akkamitti ta'uu danda'e isa jedhu wal gaafatuu danda'uu qaba. Maal godhanii jennaanii humna qabaatanii jennaan. Jaalatte jibbite Oromoo har'a du'u jiru du'a isaa oolchuudhaaf mootummaan aangoorra jiru mootummaa hiriira beekuu miti mootummaa afaan nagayaa beekuu miti mootummaa kabaja uummata tokko gamtasa kabaju waan hin taaneef akkuma jaraa humna godhatte yeroo humni kan kee jabaate isaanis atis kabajamtaa jechuudha. Haqiiqaa wanni nuu gala isa kana. Ammaan tana lolamaati naannoo Amaaraatti isheen ta'e araarama jedha mootummaan Itoophiyaa. Yesalaam Amaaraach Yesalaam Amaaraachuma jedha. Yesalaam Amaaraach kun kijiba akka ta'e wanni beekamuun hojiitti hiikamuu waan hin danda'amnedha. Waan tokko bilchiginnaan bukeessaa turan. Ammaan dura aktivistoonni isaanii aktivistoonni beeta mangistii yookiin aktivistoonni 4 kiiloodhaa jiranii akka Siyuun Tashoomee fa'a. Walqaayitti naannoo godhuun ni danda'ama yookiin yeroodhaaf akka bulchiinsa yerootiin bulu. Tigraay jalaas miti Amaara jalaas miti. Yoo san akkas goone rakkoo walqaayitti yoo hiikame rakkoon biraa waan jirreefuu waraanni Itoophiyaadha immoo daangaa Suudaan irraa akka taa'u maal isa jedhu. Kana warri Tigraay ni qeebalaa. Gaafiin jiru isa kana. Kun yoo kana qeebalan kana jechuun daangaa Suudaan banatuun isaanii hafee jechuudha. Isaan istiraateejiin isaanii walitti himaniif
daangaa Suudaan san banatuudhaaf. Kanaaf dhugaa yoo deemne wal goyyomsuu fi uummata Itoophiyaa goyyomsuu taraa takka ka'iiti abbaarii taraa takka ka'iiti immoo waa'ee nagahaa dubbadhu isa kaleessa waa'ee nagaan ani waa'ee nagahaa dubbadhu na waliin waa'ee nagahaa dubbatta. Yeroon ani immoo abaarutti isheen kottu na wajjin abaarii isa jedhu waa'ee miidiyaan Itoophiyaatii fi aktivistoonni isaanii haasa'an yeroo hedduu yoo agarru. Kanaaf asirratti nuti akkam akka saba bakka biraatti miidhamee tokkotti keessumaa keessa akka saba Oromootti keessumaa keessa akka nama Oromoo naannoo sadii keessa jiraatutti wanni asirraa fudhatamuu qabu guyyaan dheereffannaa fi lolli kun ijoo addunyaa taheetuma akka itti fufu godha malee araarri dhugaadhaa kan jirre araarri dhugaadhaa osoo jiraatee wanni lafarratti hojjetamuu ka'e maali? Jarri haldureen isaan kaahan lafni keenya nama tokkoof akka hin kennamne yookiin taakkuu tokko lafa keenyarraa akka hin buune waraanni keenya akka hin tuqamne yookiin waraana keenya diiguu isa jedhu ashabbaari lasanii kottaa harka kennaa maarra osoo jedhamu hin qeeballu waraanni keenya akka jirutti jira ilmaan Tigraay yoo xiqqaate mana tokko nama meeqa jedhanii waraana ta'aniira. Waraana kanas diiguu hin barbaannu akkana kan jedhamaa jiru. Waraana kanas hin diignu lafa Tigraayis bakka tokkollee dabarsinee hin kenninu saree araarri eessatti ta'e. Warri immoo naannoo Amaaraa harka micciirree Walqaayitti Sagalee irraa fudhanneerraa lollee dhiiga keenyaa muuhanneerraa jedhan. Kanaaf araarri jedhame hojiitti hiikamuu irratti akka waa tokko xiqquma takkallee akka hin jirre beekamaa. Isa kanaaf tarkaanfii faranjoonni fudhatan kan Eertiraa irratti fudhatamuudhaan mala jedhame guyyaan isaa waan xiqqoo takka guyyaan barbaachisuuf guyyaan san ittiin dheereffachuudhaaf har'a wanni Jibuutitti taa'ameera walga'ii taa'ame keessatti waliigalteen akkasii godhameera maarroo jedhamu. Waliigalteen dhumaa Tigraay fi mootummaa naannoo yookiin mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti godhamuudhaaf hedduu karaan isaa fagoo. Karaan isaas wanni fagaatuuf faallaa walii ta'anii tokkollee waan qabe faallummaa isaa sanirraa kan hin bu'in nagaya fuudhuudhaaf yookiin araara godhamuu hin danda'amu waan ta'eef. Inni sunis warri Tigraayis aqwaamii isaanii yookiin waan qabaniira sanirraa akka tokkollee bu'uu hin barbaanne warri ammaan dura waldhabbiin Keeniyaan nu haa addartu yookiin Keeniyaan nu haa walitti nu haa laaltu ture. Kanaafuu akkuma Muhammad Adam jedhu kana sheer godhaati Wallo News Network irraa wanni darbu waa'ee miidhaa ilmaan Walloo keessa ilmaan Oromoo Walloo irratti waan gahuun malu waan bakka walii dhaabnuu fi akkasumas yaada kennannaa fi yaaddi nami kamuutuu waa'ee Oromoodhaaf ta'u bakkatti wal ilaallu waltajjiidha tahaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana sheer gootanii karaa yuutuubiin karaa kaaniin obboleessa keenya Muhammad Adam waan jedhe irratti deebise koomentii jajjabeessuu keessatti sheer godhaa akka ishentaniin isa jedhu. Okay. Dhugaadha. Ilmaan Walloodha ammaan dura jarra kun lola baneen Walloo irra darbee hanga kaaba shawaa dhumaa deemanii lolanii garagalanii rakkoon hedduun irra gahee kaleessa abaaraa ka'aatii lola balaaleffadha hin jedhamne ka'aatii gara adda waraanaa Tigree finnaa akkas goonaa halangaa abbaan kan koo jara itti duullee fuudhee nama milishaan tokko maal jechaa ture abbaan kan koo halangaa fi gaachaa yookiin gaachana fidee dhufe jedhe anis fuudhuun deemaa wanni akkasii gaarii miti. Tigree biyya Allamaaxaa biyya Tigree jedhamu biyyoo isaa tokko jiraatin wanni akkasii gaarii miti. Maaliifini uummata ati duulli ati deemtu biyya kan kee maal godhe jira. Kaleessa dhufaniituma bilchiginnaa lolanii deeman dhugaa yoo dubbanne waan bilchiginnaan nu gooteef isaa nu godha yoo walitti hisaabne hisaabichi fagoodha. Kanaafuu lola kana taraa takka Oromoo fi Tigreen waliin loltii bilchiginnaa loltii taraa takka akkas jedhamti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri seentan salaamtaa jettani waalaikum salaam jedhan jira Muhammad Hasan Ibrahim. Kanaaf nuti duula deemuu ol kaanee Tigree rabsuu akaakayyuun kiyyaan lamaaxaa deemee biyya Tigreedhaa halangaa fidee dhufe mushurraarraa fi akkaanis deemeeti manaa hin qabaa ilaala. Kun seenaa badaa. Seenaa badaa saba tokko walittis buusu. Tigreen diinaa akkana nu gootee deemee duulee dhufe maarroo jedhee lamaaxaan atiitu kun yookiin lafa Oromooti. Lafa Oromoo warra raayyaati. Dhugaa walitti himu. Kanaafuu akkanumatti amma jette akkana miti dubbichi. Boru jarri araaramanii tokko tahanii Oromoo warra birii biyya balleessu warra kaabaatis kaleessa waan hin jedhaa ture ni haddatu. Hundinuu huduuda ofii bakka ofii eeggannaan barbaachisaadha. Nuyi kana biraa maal argannaa isa jedhu
yoo araaraman Oromoon Oromiyaa irratti ajjeefamaati humni Itoophiyaa guutuun isaadha gara Oromiyaa deemeeti faannoo har'aati lafa loluu fi deemtu dabalatee Oromiyaa keessatti ajjechaan akkamiin dhaabbata. Araarri Tigree wajjin godhamu Oromoon yoo maqaan isaan kaafaman faayidaan isaa hangam takka Oromoodha qaba isa jedhu balaadha qaba. Araarri taanaan biyya guutuu keessatti araara akka jedhamu garuu namni tokko haqni abbaa haqaatii deebi'eeti. Inni qawwee kaafate maaliif akka kaafate Abiy Ahmed bara 7 darban kana keessa maal akka godhe wal gaafanneeti. Araarri miti yoo kan hin taane eessa jira akkuma kaleessa Eertiraa irraa wal guuree warri kaan galee gashee Finfinneetti manatti uguree ofii qaraara kan biraa baasa jechuudha. Namni akka waan mootummaan samii kan biraa Oromoodhaa bu'e kana booda Finfinnee jennee TV Itoophiyaa irratti illee waamnaa Finfinneenis kana booda Oromoon xiqimii addaa qabaa liyyuu xiqim maallau siin jedhamee gammaddee guyyaan suni achumaa jijjiirame kana booda Finfinnee irratti afaan Oromoodhaa faarfatamuu alaabaan Oromoo illee dhaabbatamuu jedhamee hamma lafa dhiitamuu bira gahee jechuudha. Namoonni akka Iskandar Naggaatii fi warri Oromoo Madagaskarittiin gasha jedhu hundi mootummaa Finfinneedhaa godhame warri Finfinneedhaa doona jedhee warri kaleessaa laaptooppiin ol kaasee Abiy Ahmed aangootti fide immoo gara hidhaadhaatii fi gara afaan qabamuudhaatti darbatame jechuudha. Kuni har'as araarri akka Eertiraadha wal guuranii Finfinnee dhaqanii caffaruudha suni sanuma. Kanaafuu Oromoon humni isaadhaa humni Oromoodhaa gaanfa Afrikaa keessatti humni Oromoo inni guddaan harka wal qabatuu bira jira. Qawwee qabatuu qofaa miti harka wal qabatuu gajenna yaada faallaadhaa inni tokko asiin tana baasee inni tokko asiin tana baasee yoo dhagaa walitti darbate inni tokko gaafa tumamu inni tokko afaan isaa qabatee taa'e inni tokko gaafa taraan kiyya jedhee lafaa ol ka'e dhugaa dubbachuudhaaf kuni Oromoo tuffachiisuu fi lola Itoophiyaa keessatti tahamaa jiru gaaga'ama namni kumaatamaan biyyarraa buqqa'aa jiru nama guyyu tokkotti 60-80 ajjeefamaa jiru maqaan Oromoodhaa duundaamin waa'ee lola kaaba Itoophiyaa taasifamaa jira. Maal gamta tahaniif gamta ofirraa loluu danda'aniif gamta ofirraa lolanii warra loluu danda'u ta'aniif isaa suni ni dhagahaman. Warri kaan garuu warri Oromoon sabni hammana gahu maqaa isaa namni dhabu jiru. Inumaahuu Abiy Ahmed gantootaa fi warra kaleessa Oromoodhaaf qabsoofna jedhu wayaa jijjiirratanii karaa kaaniin kalee Manchesterii fi United jedhan sana agartanii daqiiqama tokko keessatti utuu waliigalteen tokko uumamin Manchester keessaa baatee United wanni taate Liverpool taate achi as deebitaa jechuudha. Akkas tahan warri kaleessa nuti abaawoodhaa Oromoodhaa dhaabbanna jedhan warra farra Oromooti wajjin har'aas garagalanii Oromootu biyya bushaa jira haga jedhamu takka kan geessisan isaasaniidha. Addunyaan inumaa akka itti nu beektu wanni kana jedheef warra Oromootu biyya bushaa jira. Guyyaan Oromoon biyya bushaa jira jedhamutti garuu wanni Oromoon biyya du'aatistu biyya bushaa jira jedhameef warri lolaa jiru, warri Oromoodhaa dhaabbataa jiru, warri Oromoodhaaf kaleessa iyyaa ture hundi isaanii warri kaan afaan qabatanii warri kaan kaleessa mootummaa kanatu nuuf ta'a jedhanii yennaani Oromoon har'a wanni isaa dubbatamuu hafee abbaan biyya bushaa jira Oromoodha jedhamee garuu guyyaan Oromoon seenaa gurraacha keessatti dalagatee fi guyyaan gurraacha Oromoo irratti dalagamaa jiru yeroo keessa jiru kana. Egaa gaafa dhalanneetiin nuti mootummaan qaqqabne mootummaa Yahdigiiti, mootummaa Abbichuu fa'aati, mootummaa Shimallis fa'aati, mootummaa Jinaddiin Saaddootii fi Muktaar Kadiri. Isaanuma har'as kan aangoo irra jiru. Muktaaruma Kadiri, Shimallisuma Abdiisaati, Abiyyuma Ahmadi. Kaleessas har'as kan ture walitti jiru. Inni abaaramu isa kamii? Inni kaleessa warra baatii isinitti himeera. Warra baatii lama wayaa gurraacha uffate Mallas Zeenaawiin goota Afrikaadhaa kan takka namni argee hin beekne du'ee jedhe. Qeesonni isaanii, sheekonni isaanii jannati yoo kasheen namu ta'e isa olaanaa Mallastu seenaa jedhanii haga ragaa bahuudhaaf warra tahantu har'a maqaa jijjiirratee bilchiginnaadha ofiin jedhee nuyi akka waan wayyaaneen kaleessaa isaan waliin turre isaan balaaleffataa turan miti. Hundi keessanuu kaleessa achuma turtanii aangoon taraas hin ga'ee jennaan nama abaartan barbaaddattan. Isiniif galee kanaaf kan jaalateefis kan jibbeefis wayyaaneen kaleessaa bilchiginnaa har'aati. Wayyaaneen kaleessaa bilchiginnaa wayyaanee jechuun kaleessaa maqaa paartii ishii kaabaatiin waamaman malee Yahdiq Oppidiyoo irra namni Oromoo ajjeese hin jiru. Baadeen irra namni yoo Amaara cinqameeraati yoo Amaara rakkateeraati namni Baadeen irra Amaara rakkise hin jiru.
kan jaalateefis kan jibbeefis karaan san amma gaafin jirtu garuu gaafin jirtu amma araarri jedhame dhugama seera Itoophiyaatti araara akkamiitu araaramuu danda'a nama har'a madtii fi moortar sitti fudhatee si lolaa jiru amantee araaramne kalaas nama mootummaa federaalaa Maqaleetti ergineeti bushaa isa jedhamu irratti hagam takka ammoo lafnirra wal lolan kan kaleessa jarri yoo lafni kun deebi'ee Tigraayiif kenname shugguxii dhugnaa ka jedhe akkamitti deebiftee kennuu dandeessaa gaafin jiru isa kana hin kenne ta'a hin kennan baaga jarri kana kennane maaltu godhamare araara inni jedhu kijiba hojiitti hiikamuutti bara darberraa qabee waa'ee araaraa haasaa jira. Waa'ee araaraatu haasa'amaa jira. Araarri suni garuu hin jiru. Kanaafuu okay. Kanaafuu araarri jedhames sobaa guyyaan dheereffannaa guyyaan lolaa dheereffannaadha malee araarri hojiitti hiikamuuf hin jiru isa jedhu. Kan biraa Oromoon yoo hin jabaanne du'i Oromoodha hin dhaabbatu addunyaan si quba hin qabdu gaafa ati ofirraa loltee lafarraa biltsiginnaa daguuguu jalqabde garuu addunyaan si waafee dubbatti nageenyi gaariidha lolli faayidaan qabu lola dhiifnee waa'ee nageenyaa haasofnaa siin jedhamu. Isiniif galee warra kaan ulee itti kennanii ulee qaqalloo isaa ulee qaqalloo itti kennanii shanee balleessitu bosona deemaa sagalee gadi qabaddaa deemaa shaneen sin jalaa bosonatti timtii kanaafuu karaa irratti gaagartan uleedhaan tumtuu isa jedhamu sagalee isaa sanii guyyaan biyya biraatti waa'ee araaraa haasa'amutti me yaada kan kee awwii ati komentii kennite irratti arrabsoon illee asirra hin jiru awwii Kesan galle? Bisa dunia sana. Keluar. Ke situ. Mana? Jom gerak. Nah, puncan. Gaya. Agale dedam, agale. Sagalee gadi qabaa jedhanii yaada keessan mee sagalee gadi qabaa jedhee bosonatti timtii ulee qaqallaasaniin egaa isa kana jara kanatti lolamaa jira jara kana balleessuudhaaf deemu waraana hangana ga'u kanaa jechuudha. Kanaafuu biltsiginnaan kanaan jiraatu barbaade gowwumsaa akkasiiti. Gowwumsaan akkasii immoo uummata gowwaa godhee uummaticha akka uummataatti gowwaa godhee waraana isaa kanallee tuffiirraa kan ka'e gaafa dubbiin ol guddate garuu akkamitti namni yoo akkam ta'e lafaa ol ka'ee waraana tokko balleessuu dandeessu. Waraana akkamitti balleessuu hin danda'ama haala kanaan. Kanaaf Oromoon waliigalee yoo kara tokko deeme kari tokkos siyaasaanis ta'ee waraanas mootummaatu waraana filate wanni godhamu jiru. Waraannamee jenna warri kaabaa amma yoo isaan mootummaan araarri dhugaadhaa yoo dhufe amma guyyuma lama keessatti waa'ee jaalalaatii fi warri Tigraay akka goota tahanii fi innis Itoophiyaadhaaf namni dhibamuu isaan akka tahee egaa seenaan ammaan duraatis Itoophiyaan faarfamtu isaan faarsan warri kaan ta'ee afroo faarsituuni Itoophiyaa jara akka taate namoonni biyya gama tokkooni
isaan jalaa bahuu hin danda'an. Kanaafuu araara sobaatii fi araara guyyaa waraanaa dheeressuudha waan ta'eef Oromoon waa'ee araaramanii fi lolanii isaanii dhiisee akkuma isaan buquu qabanii bilchiginnaa xiichan Oromoon afaan nagaa gaafatee kadhatee lafarra kokkola'ee dadhabatee qalamuu ajjeefamuu malee wanni tokko waan dhabameefuu falmatuu qaba ol ka'ee afaan nagaa falmatuu ni beeka Oromoon gaanfa Afrikaatu kan barsiise Oromoodha afaan nagaa falmatu afaan nagaa harka lamman ol qabee hanga hiriira bahuudha suuqa isaa cufatee haga mana taa'uudha karaa irratti dhagaa guuree hanga asiin hin dabartan hanga mirga kiyya kabajamu jechuudha Oromoorra namni afaan nagaatis beeku jiru rasaasa malee afaan nagaa hin beektanii sinitti hin deebisu Abiyyi Ahmad waan jedheefuhu dhumni abbichuudha qawwee itti kaafatamu ta'e qeerroon Oromoodha kan kaleessaa wayyaanee qophaa abaaraa ture wayyaaneen cimtuun kan isaanuu hin yaadin saba keenya seehanii turan akka asumaatti ka'e akka adaamaa turaatu hin irraanfatanii har'a garuu diinni Oromoodha jedhamee guyyaan warri kaan beete kiristaanii keessatti dhufanii masalxanyaa siibananii Oromoo ajjeesuudhaaf biyya Oromoon itti ajjeefamu irratti waa'ee Oromoon akkasii Oromoo ilmaan Oromootiin diinni kan kee lafa jalatti gidaam jaarratee yookiin beete kiristaaniidha jedhee mana amantaatti itti dhaqxee wajjin sagattu san si ijaareeti lafa keetii irratti si balleessuu dhaabbataa ati ulee qabatteeti abaawoon balleessaa jettee ulee qalloo isaa ulee furdaallee duute nama tokko yoo mataa rukutin ajjeesa nama qawwee dichkaa fi bireenii baateeru gowwumni yoo hammam baay'ate namni biyya kan keessirraa fuudhee biyyum kan keessirraa kaleessas kiristaanaadhaan binne isin kiristaana jenneetiin mana amantiitiin qabannee har'as amantiin qabannaa jettani fakkeenyaaf wanni kun asii diggatu yoo jette namni Oromoo warri amantaa kana deeggaru amantaa ture eebame jechuun mala lafa kana jalatti maal qotanii maal akka deemaa jiru hin beeku kana dubbatuu kan hin danda'intu ulee qalloo qabatee abaawoon balleessaa jedhee sagalee gadi qabadhaatii deemaa jarri yoo agarte shaneen bosonatti timti ulee san sodaatanii moo ilaamee jedhe namtichi haa ta'uuti Oromoon garuu yoo irreen isaan jabaanne akkuma har'aa kumaatamni du'aa kumaatamni ajjeefamaa kumaatamni qe'eerraa buqqifamaa faannoon naannoo Amaaraa kan naannoo Amaaraatti barate qofa duun taane magaalaalee xixiqqaa Oromiyaa hunda keessatti sihin cherchiidha siin jedhanii achi jalatti garuu wanni baratamaa jiru isa waliinuu agarreessanii isa waliinuu beekumsanii isa kanaa jechuudha kan jaalateefis kan jibbeefis dubbiin akka kana kuni as Alif no kas በትክክል ቀስ ዝቅ ብላችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። gubbaan garuu cherchiitus ni ijaarame amantaa gaariidha siin jedhame Oromiyaa keessa bakka hunda dhufanii isaan akkasitti kanas ijaaru jechuudha. Kanaafuu achi keessa wanni baafame kanneen akkasitti miidiyaan illee gama miidiyaatiin illee sagalee sinii ta'an sagalee gidaamii kan waraanni keessatti baratu jechuudha. Kanaafuu Oromoo yoo jabaate kopha akkuma warra kaaniin taraa takka Jibuutii taraa takka Obisaanjoodhaan taraa takka eessaan waa'ee araaraa haasa'aatii lolli addunyaan uummata dhumeef haasa'aatii kanaafuu uummanni Oromoodhaa akka jabaatee falmatee falmiin mootummaa yoo afaan nagaa sirraa beekee afaan nagaa falmatta yoo nama hiriira bahee rasaasaan waxalan namni suni lammaffaa bahee rasaasa malee akka hiriiran baane beekamaadha. Kanaafuu qeerroon kaleessaa waraana har'aati ka jaalateefis ka jibbeefis. Qeerroon kaleessaa waraana har'aa ta'u ragaan ammoo
isa agarru kana. Waraanni Oromiyaa keessatti baay'inni isaa hanga kana. Baay'inni isaa hanga kana hanga iji si argu. Achi ilaali ija kee dheerisiiti. Ulee qalloodhaan rukutamaa rukutamuusa jedhu. Kaleessa isaanis akkuma warruma down wayyaanee down opodiyoo jedhaa turetu har'a asiin bahe. Inni kuni dhaabbachuu kan danda'u gaafiin kaleessa ka'ee yoo deebi'e qopha. Oromoon biyya isaa irratti abbaa yoo ta'e qophaadha. Itoophiyaan kaleessaa bakka duutee nutti deebitee in dhuftu jedhu yoo amane qophaadha. Sabaaf sablammii biraatii wajjin kan buluu danda'u. Waan kana malee jiru halliin biraa jira jedhee namanu. Kanarraa hangana yoo jenne waa'ee araaraa ingidihi araarri maalirra akka gahee dhugama lolliin dhaabbata isa jedhuu fi dhugama warri Tigraay waan jedhameen raawwatanii lolliin dhaabbataa isa jedhu san walumaa waan laallu taha. Har'aaf wanni qabanne isuma kana waa'ee araara lola kaabaa jedhu isa wallaallatuuni. Oromoon garuu qa'ee isaatti wanni jiru waa'ee araaraa fi kabajaan jedhamaa jiru kun takkallee hin jiru. Wanni jiru sin ajjeesaa sin jilbeeffachiisaa sihi qorichi faannoodha jedhanii minishaa faannoo Itoophiyaa isaanii kan bara 100 har'aadhaa turte nurratti deebisuudhaaf kan dhaabbatanidha. Boruu hanga walitti deebinutu kanarraa hangana siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.